abdiin faasila jaarsa kanama walitti araarsu gaafa nuti achi rakkoo humnee isa kaa gochuudhaaf warri wajjin dhufne keessaa namni bilbilee yeroo baay'ee na barbaadaa ture si aramaammi wanni wal harkee carraamaayyiiti na biraa deemu saayifuu biyyanni deemu iddoon yeroo hedduu mucaan dheeraan sammaammeen sana isa badee jaanii nu gaggaafatanii garuu gaanutuu bikka atiirtuun beeknu akkamitti itti himuu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والدكتور في دعوتوتا چاينالا مروشو كش فايف شوغا نما هدو اسم جلا بدي دبامي يسب بدي نما خنا اسمي كبدي دفه رياخ يغا خوغا ديرا ركو في بلو بيان باقي ست ولين دبرسني ايغا بيغل هنو كن نغتي اما درك كبيتين كده مامي جرى قالت ربي ما قلت بقى جراتا ما انت كسي وجهي درتها دوتها وسونا غاغا دوي عادي بيسامي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ورنا بيتنيو ورنا بين اللي سوت مكيس نبرتني اركت ارغمنوكا مروشو وجين ارغمنا ترتي باتي جاو دولاغر نتفكات ماجيتي جا في تربه اكامه تربه فكاتي dhugaadha kanaaf daawwattoota kiyyaa anis isa arguun dandeenye innis na arguun dandeenye kanaaf anis toora online irrallee badeen ture kara Facebook fi TikTok tiin immoo warreen argaatumaan turani kara YouTube tiin immoo irra hin jiru kanaaf immoo yeroo dhiyootti immoo amma kara online itti deebi'aan jira nin deebi'a jedhee abdiin qaba turtii yeroo dheeraa booda isa wal agarree jirra si wal arguu kiyya immoo hedduu gammadeen jira akkuma waan daawwattoota guutuu ijaan argee na fakkaataa jira anatu si gate moo si nagate ati waan tarmee kana daamaa dhufee si barbaade rakkoodha warri waati dhuftu ari waa wayitee kara baadiyaa deema kanaaf sunillee guyyama rabbii wal argaa jedhantu har'a egaa akkasii adda badiinsi keenya garuu adda badiinsa haala jireenyaati malee jaalaltii walii qabnu kabajaa walii qabnu rakkoo waliin dabarsinee biyyaan baa keessatti akkasumatti ammallee jaalaltii numa jirti garuu gaa jireenyi biyyaa kun akka biyya biraatii miti namni wal arguuf ni ulfaata ammoo jaalaltii bikka feete yoo jiraatte feetu Finfinnee jiraadhu Dirreedawaa jiraadhu bikka biraa Awwadaa jiraadhu Aramaa jiraadhu Arsii jiraadhu jaalaltii jiraannaan namni walumaa harka bikka hundattuu qonnoo akka taane har'aan tana wal agarree jirra maammee wajjini maammeen gamanumaan abbaa kushfaa ibshoo akka ta'e ni beeytanii isin hundi diraamaa fi faniilee waan adda addaa isin bashannansiisaa ture yeroo takkaa fi amma garuu eega biyya gallee online irraa ni badee haala jireenyaatii bachiisee gamanumaan chaayinaala kushfaa ibshoo irratti deebuuf qonnoo yaada qaba abdii qaban niniisi yeroo gabaabaa keessatti diraamaa fi waan duraan isin barsiise ni deebi'a jeetii yaadaan illee akkasii mee waan biraa daawwattoota maal jetta sanbooda gaafii adda addaa dabarramee waan si bachiise maal akka taate rakkoo maaltu tole daawwattoota kiyya akkuma Oromoon jedhe karaa naaf fagaatu malee garaan hin fagaatin jedhanii mitire kanaafuu karaatu fagaate malee jaalalli keenya akkuma inni jedhe jechuudha akkuma duraanitti jirra wanni jijjiiramee hin jiru fageenya karaatirraayi kanaaf daawwattoota kiyya yeroo dhiyootti waan babbareedaa qabadheetiin jireenya bareedaa fi waan babbareedaa qabadheetiin isin bira dhufa koomeedii diraamaa fi waan nama bashannansiisan jedhee yaadu yeroo dhiyootti qabadhee waan isin bira dhufuuf isin immoo naqee baluuf maal isin barbaachisa warreen subscribe godhin subscribe gochuudhaan qophooftanii akkana eegdaniin jedhaan warri subscribe godhees egaa beeyta namni gisee YouTube channel irraa bade YouTube ni san xiqqoo ni qorra beeyta yeroo gartee inni hojiitti deebi'ee jee dura beeksisa footoo waan akkana waan takka isinii gadhiisa yeroo hojiitti deebi'e ammoo akka inni akkuma tara duraatti isin wajji jiruutti deebitanii viewing isaa akkuma gaafa duraa teessanitti deebitanii akka daawwattanii gamanumaan daawwattootaaf yeroo hedduu gartee namni gisee YouTube irraa dhaabbate YouTube ni qabbanaa waan duraan kuma 30 dhibba silaalaa turan kum takka guutuu faa rabbi beeka gamanumaan gaa hojii babbareedaan ni dhufa maammeen abdii irraa qabna gaaniis nin beeka hojii isaa ni beektan isiniis mee maammee maalti akkana si bachiise biyya namni gisee biyya dhufe wal barbaada jaanii nuti biyya dhufnee adda bannee mee maaltu si bachiise mee waan takka asumaan namni hedduun yeroo hedduu mucaan dheeraan sammaammeen sana isa badee jaanii nu gaggaafatanii garuu gaanutuu bikka atiirtuun beeknu akkamitti itti himuu dandeenya mi'atummaan waan jettu jiime
yeroo tokko maal fakkaata beektaa yoo haala jireenya biyya kana keessa ilaalteetiin kan dubbatu taate namoonni biyya biraa jiran immoo akka biyyatti hin galle ta'anii beekte. Yoo haala biyya kana yoo haala jireenyi nama godhu garteetiin himuu barbaadde immoo namoota barumsas ni qaballeedha. Namoota tokko immoo akka biyyatti hin galle ni taasisa. Kanaaf jireenyi biyyaa baay'isee qaalawaadha. Akkuma dhiyoo tana mootummaan naannoo jedhetti jechuudha. Heermii buufadhaa jireenyi qaala walitti buufaa jedhee. Kanaaf daawwattoota kiyyaana kana balleesse haala jireenyati haalli tokko natti hin tolle sanumatu walitti harkaa bu'e malee hojii hojjechuullee dadhabeeti miti. Haaluma jireenyatti nu hojjechiisuu deetaan immoo rabbuma biraa isaa biqaan immoo guyyaa inni jedhee malee hojjechuu hin danda'ani. Haalli jireenya biyya keessaa immoo akkuma waliin arginu sababuma sanii malee waan biraa miti. Jireenyu. Dhugaa keeti jireenyaas ta'e ammoo maamme jireenyi biyya ambaa Yaman keessa jiraachaa turre san waa hojjechuudhaaf hedduu jireenya laafaa nu ture. Yoo xiqqaate guyyatti bar diraamaa 4-5 daleeynaa bar biyya kana keessa garuu yoo waluu dhufnee walinni daleeynee wal barbaaduudhaaf ganda asii fi asitti guyyaan takka oduu diraamaa cinaa takka hin daleeynee si harkaa hote. Waatu jira bar biyya sanitti jechuudha haalli jireenyatis namatti tola. Asitti waa hojjedhaa yoo hojjetteeti magaalaa keessatti yoo baadiyyaa baatee hojjette malee tokkoffaa naannoon hundi muuziqaadha. Muuziqaan sirraa dhaabbatuu hin danda'u yoo muuziqaan sitti banamee jedhee koopiraayit sirratti ta'a. San biratti immoo namni immoo dandeettii qabu nama baay'eetu jira biyya kana keessa hojjechuudhaaf namni dandeettii fi wanta qabu garuu yoo itti dhiyaatetti ni hojjedhaa jetteen immoo suduukaa hojjechuudhaaf wanta haalli itti mijatu. Nama san dirqama baajata ho'i baasuu qabda. Namni sun immoo sitti makameeti yoo ati baajata itti baaste immoo innis waa baasuu fedha. Yoo inni bakka san immoo jireenyi wal madaalu. Sababa santu addaan nama hundaa fageessa malee namoonni dandeettii waa hojjechuu qaban kan nu daran nu caalaa hojjechuu danda'antu jira biyya kana keessa. Garuu immoo garana fiddeetti inni hojjechiisee hojjette sirraan fudhatan. Maaliifuu jireenyi nama san hojjechiisuuf xiqqoo isii kaapitaalii kee xiqqoo hojjechuu qaba. Namoota sanis ofitti makuuf jecha jechuudha. Kaapitaaliinis kanuma akkasii amma nuti karaan anjira addutti amma naannoo keenyatti namoonni ni jira. Magaalaan guutuun magaalaa aartiiti. Garuu ammoo waan hin galiiniif takkaa jira. Galiin nuti yuutuubarraa argannuu fi viiwiin asirratti daawwatamu garagara amma fakkeenyaaf yooniin qarshii 500 kafalee fi nama aartistii cimaa tokko yooniin if hojii daleeyse diraamaan sa yoo viiwiin isaa 50 takka 70 80 yoo dhaqe waan akka doolaara 3,000 4,000 bakka takkatti argannee itti fakkaata nama kana. Sanii fi gisee 70 marke namni kun maallaqa dila san harkattee hanqana naakanne taafaa siin jaa. Dogongorri bakka kana jira. Viiwii fi galiin nuti irraa argannu hin galleef nama biyyaa kana. Sirriidha. Bakka kanattis xiqqoo hedduu rakkannee jira. Kanuma kanaan nu hubachiise gaa'e. Biyya dhufnee biitigaa biyya fiiti wanni biyya fi giyaan jiru. Ammoo gamanumaan gaa biyya kanarraa illee akkami. Biyya kanarraa yoo rabbi jedhee nyaata dhugaatiin kee yoo yeroo muraasa keessa akka dhufatu taate kararra jira. Biyya deemu garuu hin beekamu sitti sinimu daawwattoota kootitti sinimu. Maaliif yoo jette saapiraayiz jedhamu yookiin isa afaan arabaatiin mufaajaa jedhamu san gartee waan akkasiitu jira bakkuma dhaqe sanitti yookiin maaltu beekasillee rabbi si fideetiin si qeebaluu danda'a ta'a. Kanaaf daawwattoota kiyya achumatti bashannansiisee abdiin qaba. Isaanis achumatti naa eegan. Egaa maammeen deemuuf deema. Biyya deemuuf deemu garuu hin himu. Ammoo viidiyoo kana malee viidiyoo biraa ni marra. Yoo viidiyoo kun fakkeenyaaf chaayinaala marru shahirra gadhiifame viidiyoo biraa takka achi bira dhaquus biyya san yookaan as taa'ee isaa fi anis yaada isiniif kannine waan gaafachuu barbaadan gaafattanii biyyanni jiru sanii fi viidiyoo biraa waraabnee gadhiisna jeetii yaada. Abdiin qabaanis. Gamanumaan arramaammi wanni ni wal harkeef carraamaayyiiti na biraa deemuu deemu. Saayifuu biyyanni deemu natti isinimne garuu deemuuf deematti kennisaa qophaa'ee jira. Bararaa qofaatu hafee fi khalaas deemuu fi inshaallah rabbi nagaa naa geessu jennaan isinis akkasumatti du'aayii godhaa fi yoo xiqqaatee guyya takka halkan gizee ciistanillee ta'u isa daawwachaa qofaltanii dabarsitanii jirtan galata isin biraa qaba. Galata isaa du'aayii godhaa fi rabbiin nagaan si haa geessu jaani gaafa achi dhaqees warra achi milkaa'us rabbi haa godhu nutis ni dhufna rabbi jee mee yaada biraa haa qabdu mee maaltu jira. Okay yaadni biraa kanas qabu jechuudha.
warri biyya biraa jirtanis warri biyya keessa jirtanis bakkuma feetanis jiraadha wal bira dhaabbadhaa wal qarqaaraa yaadanis humnaanis dandeettanis immoo nama ekonomiin isaa kufes mallaqaanis qarqaaruun dirqama keessanii gara biraatitti immoo warri aartiin hin galiniif jechuudha fakkeenya akka tireef kaaftisan aartistoonni biyya kana keessa jiran dandeettii hojjechuu osoo qaban dandeettii immoo namas qarqaaruu osoo qaban dandeettii isaaniitiin usanii callisanii jiranii warri yuutuuba hin qabnes yuutuuba banatanii akka itti fayyadaman abdiin qaba. yuutuuba bantee beeki mallaqa qofa ittiin argachuu osoo hin taane waayyuu ittiin daawwachuun ittiin sheer namaa gochuun namoota jajjabaachuu qabu ittiin jabeessuun hojii waan guddaadha. Erga gara mallaqaatitti aanuun immoo achi boodaa jechuudha. Namni keenya atama yoggaa mana barumsaa duraan barannu jechuudha. Hojii mootummaa argadda qofa jettee yoo barattu taate baratee xumurtee hojii mootummaa argachuu dhabuu dandeessa. Garuu immoo baradheetti sammuu kiyyas jijjiiree hawaasa kiyyas jijjiiree yoo jette akkasi barumsa jechuun yuutuubas yoggaa banatan mallaqa qofa ittiin argadhaa osoo hin taane namoota ittiin qarqaaraa jedhaniiti yoo deeman baay'ee barbaachisaadha. Warri galiin immoo yuutuubaa hin galiniif jechuudha asumaan warri nama dararta warri artistoota jechuudha galiin isallee xiqqaa akka ta'e asumaan akka beekan jedhan. Akka akkasitti yaanne egaa akkasiiti dhugaa maammee hedduu adda turree jirra namni hedduun anuu akka mataa kiyyatti maammee dura nama maaliifiin haasaa miti anuu akka mataa kiyyatti gizeen biyya kana deebi'ee yeroo war barbaaduu qabnu xiqqoo adda faffagaannee walii bilbilleetis carraa wal arkuu goonee turre garuu waliin qunnamne. Atiis yeroo takka karaa baadiyyaa kottee akkanaa anis jireenya karaa biyya biraa kana Jabuutii kana deemuttiin dabarsaa ture namni irra guddaan wanni itti fakkaate anuu akka mataa kiyyatti hiriyyummaan keenya hiriyyummaa biyya sanii bakka namni achi deemnaan wal irraanfatee takkaan nattuu dhagayamuu ture beektaa mee ati akkam ilaalta waan gala. Na dhugaa dubbachuudhaaf warri wajjin dhufne keessaa namni bilbilee yeroo baay'ee na barbaadaa ture si kan biraa immoo Usmaan. Usmaan Dubaanis akkasumas na barbaada. Isa ijoollee immoo wajjin dhufne keessaa tokkummaa yoo yaadatte. Tokkummaan ni bilbilanii ni isa saniin ala kunniin akkuma hunduu faffacaaneetu maan jiraanne taani hunduma keenya bira rakkoo hin jiran garuu akka kiyyaasitti anuma bira illee rakkoon guddaa jira maaliifuyyuu haala jireenyaatii fi haala yeroo duraa wajjin ture garuu jaalalli sun badee osoo hin tanitti yoggaa dhuftee jettu immoo haala biyyattii wajjin wal baruuf baay'ee ulfaataadha garuu amma bakka kanaan barbaadiyan bikkuma kana jaalala sanii badee moo jireenyuma keenyaatu ulfaateedha amma jaalala san ni jirti jaalaltiin banne. Ani jireenya na ulfaate malee jaalalli sun akkasumatti jirti gara kiyyatti akkasuma jirti jaalalli jireenya tunatti ulfaate malee. Egaa jaalaltiin uma jirti dhugaa rabbii yeroo takka biyyoota irraa deemne kanarraayis haalli eega nuti deemnes jijjiirame waan jaaniis takkaas ni jira akka dur isin wal jaalachaa turtan sanii mitiis wallaahi namni gaagartee garaa namaa keessa qabeefu rabbuma ammaas namni addunyaa kanarratti khawalii galuu fi khawaliin gallee jira. Ana amma dhugaa dubbachuuf ammaamee wallaahi sinjaa yeroo hedduu bakka nin dubbadha nama biraa biratti illee na bira jiraatee fi miti wallaahi maamee dhugaaniin jaaladha jaalalaan an isaaf qabuuf san daran ammaas jaalaltii itti gartee nadhageemu jaalaltii isaa daran kanatto wallaahi maamee yoon ana bira jiraadhe yoo badii balleessuu deeme hin balleessu ajaa'iba akka nama guddaa sheeka guddaa obboleessa guddaa takkan na kabaja. waan takka yoo badii dalaguu deeman illee safwaanii jira jaakka bikkaan an hin jirre waa dalaguu fedha kana gizee yaadu bakka jaalalanni naa qabu gizee waan akkanaa dhageefaa jaalalanni naa qabu irraa waan ka'e wallaahi dhugaa wal jaalanna gandummaa gosummaa maarummaa hin qabnu dhugaa wal jaalanna namni biraalleen obboleeyyan keenya ka biraalleen kanurraa haftan waan akkanaa kana waan hin fakkaanne waan gartee nurraa hin fakkaannee keessaafuu namoota gartee nuti bikka guddatti eeynu waan akkanaa kanarraa ifeegaadhaa jaalala keessan ka duraanii deebisa warreen kaaniis nutiis biyya jirrutti isin jaalanna yeroo isin dhuftan kanu isin qeebalu nuti inshallah biyya feene jiraannu biyya jirrurraa isin qeeballaa wallaahi hedduu takka isin jaalanna keessaafuu yuutubaroota biyya yaman warri jirtan cufti keessanuu kanaannoo gantummaa maarrii odoo hin jenne jaalala guddaa waliin dabarsaa turre ammaas akkasumatti walaa jaalannu yoo rakkoon uumamte walitti haa dhiyaannu walitti dhiyaannee maali rakkoon akkana waliif haa wanta qoodaa walii keenyu yooniin an si balleesse maaliin si godhee waliin haa jennu mee waan ati na goote tartiibaan fakkeenyaaf maammee yoo ammaan tana hojii hojjennu keessatti kanaan taane taate
maali badiin khiyyaa maaliin si balleesse hojiin ati hojjettu takkaa'oo if jaalatta takkaa'oo waan akkanaa daleeyde takka san booda waan san namni waan saniif ni irrisa yoo waan takka waan rakkoo walitti uumne qabaanneenoo walirra duuloo doon ta'in ati akkas taate ati akkana taate walitti dhiyaannee walaa gorfannu yoo nuti arraan tana waliin taane meegaa akkamime kamtuu wal taamee nutu hanqi xiqqaayyuutu baraa hunu yoo walitti dhiyaannee wal jaalannee waliin taane kamtuu wal taa kanaan isinin jaa gamanumaan isinirra beekeetiin itti garuu jaalalaan isinii qabu fi namni waan isiniin jechaa jiru biyya kana keessa kabajaa isin qabdan yuutubaroota biyya manfaa keessaaf warreen nuti dhiisnee biraa dhufne kabajaan isin asi qabdan achitti isinitti mul'ata garuu ammoo yeroo isin waan hin taane hojjettan kabajaan teessan san asitti kabajaa isinii qaban san hedduu gabbu'aa dhufa akkana godhee bar waan akkasii godhe jaanii isinirraa haasa'an kanuma meemaame maal jettaa okay ani dhugaa dubbachuudhaaf yaada gaarii kaasee keessattuu kara yuutubarootatiin jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf akkuma yuutubaroota kamirraa jechuudha nuti waan achi jiraanneef osoo hin ta'initti yuutubaroonni biyya yaman namoonni hedduu fakkeenya kaasu artistoonni fa'aa keessattuu jechuudha artistoonni biyya biraa jiranis warri as jiranis yeroo awwala dhufisan wanta adeemeen ture as buraayyuu naannoo wanta jechuudha sabbata artistoota hedduu wal arginee turre jaalala nu waliin qabnu haala nuti waliin jiraannu haala nuti itti immoo sheer yuutubaroota fi warra artistootaaf itti goonu jireenya keenya isaa yoo laalan itti hawwan ture fakkeenya ala keessa jechuudha amiin usee yaadachuu dandeessa beeljeem jiraata beeljeem irraa namni yaman itti naawwu jechuudha jaalala nuti yeroo isa walii qabnuuf waan ta'eef nama hedduu odoo isin wajji jiraadhe dhufee jechaa ture eega nama hedduu kanaaf jechuudha yuutubaroota yaman hunda keessanuu isin jaaladha achirraa kaasee hunda keessanuu jechuudha maqaa keessan isin dha'ee isin fixuu hin danda'u ammas jaalaluma duraan walii qabdan saniin jiraadha wal jaaladha akkuma duraan wal qarqaaraa turtan sanitti akkuma duraan immoo yoo wal lollus jechuudha deebinee ufuma keenna wal araarsinu osoo miidiyaa irratti wal baafnee maqaa wal balleessuu osoo hin taane walitti duuluu osoo hin taanetti akkuma dur yoo wal lollee jennu ufuma keenna wal araarsinee nu malee namni biraa namni lola keenya beeku hin jiru wal sirreessineetiin kara miidiyaatitti dhufnee uummataaf fakkeenya ta'aa ture sanitti ammas osoo wal loluu hin taane akkuma duraan wal qabatan sanitti wal qabatanii uummataaf fakkeenya ta'aa jaalalli immoo isin achitti argitan san achitti miti biyyoota hedduu keessatti jechuudha namoonni kan isin jaalatan jaalala namaa immoo ka argi yoo argitan gaafa olii gad deddeemtan jaalala namaa argitan malee achi teettanii jaalala namaan argitan aramcoo yoo yaadatte jechuudha as naannoo qaallettiisitti bu'eetiin adaamarra yoggaa ol dhufne jechuudha na argiteeti yoo makiina irraa gabbee ijoollee wayiitiin yoo wal dubbifnu ati nama akkanaati miti eebaluu miti naan jette mucoon takka beeruu irraa dhufte waan ajaa'ibsiisudha yoo duraan nama waliin cooraa jiraayyuu booda rifadheetiin duuba deebi'e maaliifuu cooraa yoo duraan nama wajjin coorusan isiisan tun na rifachiise duubatti na deebise beete kanaaf jechuudha kabajaan uummanni isinii qabu kabajaa guddaadha warri yuutubaroota biyyuma kamuu jiraadha yuutubaroonni jechuudha warri Masri jirtanis warri Keeniyaa jirtanis warri Jarman jirtanis biyyuma feetan yoo jiraatan kabajaa uummanni keessan isinii qabu gaafa deddeemtan argitan malee ammaaf immoo teessanii wanni argitan tokko hin jiru hunda keessanuu isin jaaladha daawwattoota kiyya sabuma kamuu taati warreen addunyaa kana irra jirtan hundi keessanuu isin jaaladha isin kabaja atis obboleessa kiyyaaf galatoomi wal argan guyyaa irraatan immoo anaaf immoo gammachuu guddaadha deebineetiin baatii kana booda wal arguun kenna akkuma waan yuutubaroota hundaa fi daawwattoota kiyya wal argin fakkaata galatoomi siin jedha waan jedhu jiruun kanarra. Egaa dubbatame wanni hundi hedduu takka galatoomaadha akkasumatti dhaamsi kiyyaa yuutubaroota biyya Yamaniif waan hafeef dhugaadha walirratti duuloo doon ta'e walitti dhuftanii walii galuu qabdan akkuma dur waliif yaadaa turre san akka dur waliin jechaa turre san biyya teenya keessa waa bitannee waan akkanaa godhannee waliin guddannee waliin jechaa turre akkasumatti walii yaaduu qabna ammaasi ni jirtan yuutubaroonni hedduu dhagaa'e maqaa keessan hunda keessan dha'uu danda'u hangafoota Sa'iid akkasumatti abdiin faan silaa jaarsa kanama walitti araarsu gaafa nuti achi rakkoo humnee isa jaarsummaa nu jidduu seenee waa hunda xumuru abdii jaarsa keenya guddaadhaati. jabaadhu waa'ee jaarsummaa irratti beeki jaarsummaa rabbiin namaa kanna malee akkanuma namni lafaa keen fudhatu guyyaa keessa rabbii duraan nama walii araarsu godhee uume nama qabbanaa kanaafuu yuutubaroota jidduutti waan dhufee yoo jiraate rakkoo yoo jiraate jidduu dhaabbadhaa walii galaan kanumaan isin jaa wallaa hedduu isin jaalanna akka nuti isin jaalannu maqaan keessan akkuma ol keessanitti haa jiraatu maqaan keessan gartee waan xixiqqoo takkaa jecha waan xiqqoo waan sirreessuu danda'an bar namni hojii jiraatu waan guddoo walirraa balleessa waan xiqqoo sirreessuu dandeessan jettanii akka wal hin komanne nutillee gaafa isin yoo rabbii isin fidee dhuftan biyya kanallee dhufuu baattan biyya biraallee wal arguu dandeenya gaafasillee hamileen akka jaalalaan wal qeeballu isin jaa galatoomaadha an maammee irraa arguu hedduun gammadee jira wallaahi eega dhufne irraa honnoo
guyyaa mana takka bulaa turre adda baanerraa arra rabbii waan nu barsiise an hedduun gammadee jira gama kiyyaati. Anas gammachuu guddaan natti dhagame asumaan jechuudha yuutuubaroota Yaman inshallah bakkuma feetanitti bakkuma nu jirrutti illee wal taatu karaa biyya biraatti illee maan ta'an yookiin isin biras dhufneet ilaallaa yookiin immoo nu bira dhuftan jedhee abdiin qaba immoo ani immoo karoora wayiin qaba yoo rabbiin immoo yaada sannaa guuteedhe yuutuubaroota Yaman waan sarpiraayiz godhu natti fakkaata inshallah yoo rabbii yaada sannaa guute. Qophaa'aa isinin suni akkasii dura gamana dhufuuf qophaa'aadha inshallah yoo rabbi jee waan qopheessu jirru jira bika qopheessine san isin hunda gartee naannoo takka kan isin kaartaa guddaa isiniif bichaa murreetu jira inshallah achirra jiraatanii qophaa'aa isin shaantaa isin qophaa'u nu eegaa. Akkuma dur wajjin naannoo tokko jiraannu ammas naannoo tokko ni jiraanne jedhee abdii qaba ani garuu san wanta mul'ataa jira ammas taa'anii saabiqaa rabbuma biraayyee akkuma dur bakka takka jiraataa turre san ammas bakkuma dhaqe sanittuu iyyuu bakka san takka wajjin jiraanne jedhee abdiin qaba yeroo dhiyootti nu haa eeggatan waan hundaafuu daawwattoonnis isaanis. Egaa gamanumaan nuuf galatoomaadha waan nu daawwattanii fi jaalalli keenya ni deebi'a hojiinis akkasumatti itti fufa yoo tokkoomnee hojiillee bareeddi yoo nuti wal jabeessine wanni hojjennullee gartee bu'aa qabdi daawwattootaafillee ija bareedaan daawwatan yeroo nuti jaalaloon yeroo nuti gartee adda faffagaanne daawwattoonni nu dilas adda mummuraman isaanuu kaanna deeggara kaansi deeggara isaan kanaa adda babaasne jechuudha yeroo tokkoomnee tokkummaa qabanii isaanis sirriitti nuus daawwatanii nuus jaalatanii nuus kabajanii akkasiitii nuuf jiraadhaa galatoomaa isinit dheeressinee fakkaata. Isinis dheeressinee jirra nagaa nuuf ta'a kanaafuu yuutuubaroota Yamanis akka bakka an jiru san dhufan yoo barbaadan subscribe like share gochuu fi nu bira dhaabbatanii nu jajjabeessuun dagatinaa isin jedha hangara kiyyaan xumuree jira. Egaa akkasiitii bakka waa hunda jennee jirra nuti deeqa waa xiqqoo waraabnee yaada qabna garuu haasofni gizii haasofnee dheerata gamanumaan nuuf galatoomaa jiraadhaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.